Simbisu fedheetan. Okay. Mo giddo na bare ergan si dawalu disi. Why? Thank you. Giddu kana dhisi arana wata kanan gaafatin gammachuu qaba keessi godha. Baga rabbi si gammachiise. Ammallee gammadi. Amiin. Galatoom. Walaloonnis tammoo walaloonnis tanii qorata Disney gadhiisnee sirra bara. miira keessa jira mana dhaqna bishaan dhugime qorre akkamii qorri baay'ee Eenyu bira? si biraa Qorriin suru amma. Isin furdoodha bar. qorri baay'ee Waa'ee rabdaan qorra isii yaaddisin ofii isin furdoodha akka kee miti dhugaa dubbachuuf. Ani moo? laala furdoo miti bara Furdoodha ante. viidiyoo ishee dhugi booko dhugi baaltaazaar siin jedhaniiru dhugi Dhugaadha. Biqiltuun hin beektu waan sidhibu. Maal? Waan sidhibu baltaazarii hin beektu bar biqiltuun miskiina bar. Nafaarsiiti ammootu namni baltaazar jedhiin jedhe hin jetti hin beektu waan ta'e. biqiltu baaltaazaariin beektaa Kanin siin jedhu gizee akkasitti na laaltu waan hin callisu daa'ima waa hin sitti fakkaadha. inni waa tokko hin beeku bara Maaliin balleesse minatti maa? Sirraa lolaa baran ijoollee faana sababa kee nama meeqan bilootu. Okay. Akkasiin jedhan. Galatoom wallahi galatoom. Ani jikkoo kana waan si jabeeffadha bar. biqiltuu qoy biqiltuu dunfaarsaan ati taa'ee gadi boo ati dhuguma baaltaazaariin taatiitta haati si dhalte barini haati si dhalte haa eebbifamtu ishee Amiin amiin. Baaruttiin kan nagaate. Amiin jedhi. Amiin. Hai. Ati maaf amiin jettu dhuguman jedha bar qabbanoof nama bareedduu Ana nama biqiltuu wal keessa Yoo dubbatti kan nama miine. ani isa kana kiyaan qabu booda baabootu wal keessa gashe kanaan hin jenne naante qabbanooftuu namaa Wayye safeeffattuu namaa wayye. Natti toleera itti fufiga. ati dhaamsa koo torbee lamaan dheengadda sitti dhaame maaf itti naamne dhatte kana bichaa naa deebisiyam Eda gaafa Waa sitti mee? dheena deebisuu dideeyyuu. ayyeem itti himtee sitti himee Natti nimne waan dhagee. Yaa Rabbi Maaf maqaan itti- natti meera jedhika suutan dhufee sitti waan natti meera jedhika amaanaadha waan ta'eef nan jeella yoo. Ani sobu ka ani sobu nama sobu sin fedwan. Hangayina abadan walirraa fagaadha. Naga laafatti walitti dhuftee naan dhugaa dubbachuuf. maana Abaabo miseenjariidhaan anaafsiif doktoriin guruupiin hidhashee booddee inaasuuf naasirraa baane. ana biraa silaa mistiran qabdu min maalat nama Yoo gara na dhabsiisaa jirti sadii taate. Bakka hin deemu na dhabsiisaa jirti. Atam habulu dhiise. Natti mika. Habulu. Habule gaariidha. min maalat ana biraa mistiran
Waafura wayina babbafachiisa kayra isaanii. Wallahi. Hafuura gubaa wayii si baafachiisa haramtee adda. Hafuura gubaa wayina baafachiisa. Keessi kee nagaadha ka waan hundaafuu. Jaalala si qabe moo? Siisa silaa sanarraa na qabee. Mee dhugaa jedhe. Birrii Ishi. Waay meenuule wallahi bilma. Ishi. Taappii godhaa warraasi. Hoppii linkii fayii godhaa mi bareechaa ta'e kan jiru. Qofaa koon taphadhaa isin qofaa taphadhaa geemii. Isinin qaxxaa lamaan keessaa yoon kuma lama argadha. No, nama tokko nu dabala. Jaartii kee waamika. Atiif jaartiin kee waliin taphadhaa. Jaartiin ishii keessaa malee lammataa asirratti hin qoosnoo asirratti hin taphannu jenneera. Mooniin sheer natti godhaa teessoo deemtee amma. Inaante taap godhaa please. Yooni moheeni ni qaxxaan. Lamaan isaanii. Kuma lamaa yoomma. Mana galchaa. Eessatti habiibii anaa. Faamilii jaalalaan qabaa barsi immoo biqiltuun ammoo ittee yaadinee ni wayyaa baaboo. Dhugaa? Ani immoo faamilii jibbaan qabaa. Galatoomaa warrina jala jirtan wallahi. Jechuun bakka humni wataadara kiyyaa cimaa wayiiti. Ulfaadhaa warrina jala jirtan. Ayyaa ta'u. Dhala taap godhaa ana bichaa takkanaan taa'eera bar. Taap itti guddaa. Nagattaa'uudhaaf qophiirra jiru dhagitanii. Taap godhaa. Abboon tuteenki galatoo. Habiibti. Moonet irra jirti. Sharnatti godhaa turte wallaatuun hin seefinii dura. Jira dhugaa rabbi. Galata rabbi. Alaabaa UK kaa'atteeti mooloo gara UK yaaddee moo? Yaadeera yoon. Galatoomaa taap. Ababaa tokko naa Kana dhaabne kana taphannee kaanee finnaanii dhuftu. Okay. Taap godhaa push godhaa. Daabiliidha fayyadama. Ammallee hin banamne qoyya. Maaliin ta'ee jira? Aaraa ababaa tokko kennaan qabdanii minoon achuun. Yaa'u. Galatoomaa. Taap godhaa. Qaxaaxiin kuma lamadhaan. Taapii qofaan hin jiru. Akka isaan nan qaxxaan. Matichee ነበር ቤቴሲ አለሁም ብለሽ የለሽም ሳጣሻጣ Kiyuukoo galatoo. Daabiliidha amma gaayis. Amma daabiliidha. Daabilii fayyadama. Doktorii irra dhaabbataa jirti. Daabilii fayyadama gaayis. Thank you. Galatoomaa hundi keessan. Galatoomi boona. እናንተ ገርጋራኒ ማልታተን ማፍን ገርጋ ዋን ኩን አበባ ከናብ ጀተነርገ Lamataa dura rukkuba qabdu siin faamilii. አረ ገርጋራኒ ፕሊዝ Asirratti waan jiru. Baadiyyummaa. Laalaa habiibii jirta. ሲኒማ ዲደኒ ትበር ታብታብ ገዳ ወርካን ዝመታና ላሊናቲ Mana abaaboo baattuu har'areef hin argaaran. Abaaboo maatii gootaati. ana baabo waan akkana kana laabaan jaaladha laabaa giraawundi korgitan yeroo baay'ee waan akkana baan yeroo hunda namni midhaan naa bitu dhiiseetu kana bichaa naa bitee jechuudha bakka akka waan quufeetila. Aboo jaarsa akkasii sitti haa fidu. Roomaantikii kana feete jechuudha. Bakka yeroo hunda bakka yoo waan fedhila otuun akkana waan nyaadhu malee waan fedhu malee kana bichaa naa bitee namni bakka kana duwwaa sayyuusa baay'ee sana miti tokkitti
Era taab godhaanu. Sifa kennu. Yosii kennee jiraate waliin isina tursiisu yosii kennee jiraanne immoo sifa kennu. Laa ganaa naa kennaa bifti du'aa godhi jabeessi. Absir ni argata yeroo dhiyootti. Wayyee bayaan. Taappiidhaan hin dhaabbatina. Taap godhaa as jala teessanii dallaalinaati. Zeddoo taap godhi bee dogeera. Taap godhi. Warri qaalitti naan jettan qaalitti itti sinaa jedhu Ilma boora. zimzim jettanii taa'artu maan dhufnaa jacallistanii. Lakki waan saachi yaadaa jira bari iddoo sana yaadaa jira taa'ee bari. Bakka sun yaadaa jira. Miti? Sobaa dhugaadha. Abaaboo sana waliin kaasinatti lafa kaaya abaaboo sana. Maa yaa mirum dhugaa rabbii ilaalimee akkatti bareeddu. Hin bareeda garuu waliin fuudhin. Yeroo ati ol fuutu baraasii onnee keessaa 7-8 jedha bar waan isaan beeku. Bah 7-8 jedhanti immoo 8-9 siin hin jedhin bicha. Waan doktor naa kennu itti wayinatti fakkaata bara. Biqiltuu. Nyatteera. Yes. Biqiltuu. Abit. Laa guyyaa lama dura laa wayyeena jalaa jetti siinii waan ta'e natti dhala. Dhugaa dubbadhu. Naante diivaayidarii gubatee moo amma wanti sana gubate jedha. Hundinuu waan haadhamti maa. Laa. Inta haaraa. Maaltu gubate? Afi haraa. Trippiliidha guys. Gaas taap argullee. Taap godhaa siliin jechaan jira bara. Jabeessaa taap godhaa. Yoo deddeebiin itti dawwalanii fuudhanii ba'an ilma namaa. Trippiliidha dhumeeyyuu. Ani irraanfadhee bara. Hin gaafanne. Biqiltuu argitee akka isaatti fuudhanii ba'an ilma keessan. Haadhaquu. Garaama jabaattee moo? Atis garaa jabaachuu eegaltee? Jaarsa qabdii naa gaafadhu jedhaara. Ni jaarsa qaban yoo rakkate jedhee meeti. Warri jaarsa qabutu rakkate. Kamii nagaa walaa jira galata isaa. Dhugaa warri jaarsa qabutu warra rakkiste jarru. Jarru warra rakkiste jechuudha. Inni heerumee wal fuudhee yoo rakkisee miti asirra taa'anii jaarsa asirra taa'anii bara ganaa akkanas si godhee akkas na gootee sila akkas naan jettee galgala akkas naan jette ganama akkas naan jette maal abboo kun maaltu nu jekkee. San sadii maal? Amma laal wanta akkasii ingilii firiidamii namaa kennu hin jiru. Dabliidha gaayis. Qallaalee. Taap godhaa please. Thank you. Suulee ol kee fuuta warri wal fuutanu. Taappi Maaltu sun duukaanu jedhe. Maalumatu sun duukaanu rakkise. Karaa booddee laal jaarsi bahu jaartiin gadala jaarsa qabdaa jettanii nu gaafatina. Yoo jaarsa qabaatan kana. Isaami. Beekoon giiftara taap godhi bootis na goriinii azalteessi. Taappi godhaa hundi keessanuu. Koppii linkii fa'i godhaa bilbila kiyya aanchi tiiktookii kiyya namni haa gochuudhaaf yeroo deddeebi'ee yaalaa jira beektu. Nama bira jiraa?
Nama biraan jiru akka inni itti seeneen beeku irra deddeebisee koodii natti ergaara. Akka namni seenuudhaan yaadatu. Maal godhoo seenanii min argan? Yoo sharrummaadhaan yookiin sirratti gubu yookiin fudhatu kan. Yoo fudhatan illee ni wayi keessaa baasuu dandeessa. Wanti paaswoordiitti jijjiirtee ግን yoo sirratti guban rakkoodha. Abaaboo lama gaa'is abaaboo lama. Abaaboo lama qaddanii amma kana taatanii. Ini kun naante ችግር ይሄ ነው ብላ amma nama utuu nama lama bichaan na jala jiraate akka kana nan daffartan jala teessanii. Abaaboo eessa jirtaati? Ansi biraan ture amma garuu biyya sanaan baheera. Ji'a sadii ergame. Wala, inshallah amma eessa jirti? Dhugaa Farayyaa bakka jedhamtuun ture. Dubaay maa? Amma Qaatareen hin jira. Laala dura yeroon beeru ture Farayyaa beektaa bakka taljiin jiru deemtee beektaa? Deemee beekee. Achiin ture. Akkii ammoo? Amma Qaatareen hin jira. Qaatar moo Qaatar jiru biyya kan akkamsa? Qatar, okay. Asii galtee kaatee achi deemte moo asumarraan dabarfattee deemte? Asumarraan dabarfattee deeme malee hin galle. Kontiraata turte asitti? Kontiraatan ture. Bareedaadha, maashaallah. Abibti jireenya beeruutti baatee jireenya biyya kamittuu hin bartu. Isa asii tola gaariidha malee achi wayya. Sirumayyuu argitu biyyuma arabaa keessaa iyyuu jireenya akka beeruutti sitti toluun argitu. Nuti biyyi kun utuu nageenya qabaattee firiideemii qabdaa bara akkasitti tolatti jiraata. Firiideemii qabdaa dhaggeeffadhu firiideemii qabdaa cinqii hin qabdu hin ho'u hin qorru Itoophiyaa bakka yaani kuduraa kana bakkeedhaa gadi baatee cirattaa waan barbaadde jechuudha. Saaraa dhala biyyi kun biyya waa tokko hin biqilshin. Asii hin laa ho'iif qorri jira abbaas mantaati gizee qorraa gizee taljiin buusana baay'ee. Isin bira dhaggeeffadha isin bira jira malee anama bakka ture sana Farayyaa sana bakka ture baararra galla waa tokko hin jiru jechuudha. Takka qorra gubaa argeen beekuun. Naanti taaptaan godha abduu barsiisaatu araarsuuf sheersitti godhee ture. Ati maal taate yoo ta'uu lakkii ta'uu. Naanti taaptaaf sheer kophii godha. Nuti maal qofitu jiru shirratti godhani inni koo baay'ee badee bar waan ta'e gade qorataa bultiin adii galaan mala Maamadoon irraa ari'ee jala kana taa'e koomentii dhammoo kan si ari'ee miti ardu qorataa si waa maarade tokko taasilaan koomentiidhaan dhufe. Okay. Achumaan bultiin kee diigameere. Achumaan bultiin koo diigame achumaan baay'ee cullu ta'e tokko wayi. Aznaallah. Asumatti qabeessi. Asumatti qabneessi kennina bakka. Siin ta'u? Dookter haay. Dookterin jira. Anjidhiisi lakkiin gorgorii waa. Asumatti qabdeessi laannetti. Jechuun anaaf obboleessa waan ta'eef aannan hawaamatu wal biraa bareedu tokko taate. Otu isaatti heerume nawwitaa? Otu takka taatanii wal biraa baay'ee bareedu dudha. Uummata si jalaa gaafadhu meestii. Uummata maal jettu? Faamilii komee murteessaa isiniif qorataan wal biraan ta'anii deeman walirraa. Warri hin ta'u jettan lakkoofsa tokko warri immoo hin ta'an jettan lakkoofsa lama barreessan.
Yookiin immoo no yes no yes jedha. No yes. Lakkoofsa tokko barreessaa jiru na jalaallee. Walii siin jaallateera jechuudha bakka uummanni. Argitee? Qo'een ilaallaa. Wal biraan bareennaa? Sirriitti malee. Ababaa lama naa kennaan namatti. Lakkoofsa tokko wayii immoo keessa dhaamsisaadhaan. Lakkoofsa tokko. Atis Abaaboo lama gaashe. Atis immoo? Abaaboo lama. laa. Ani yaante waa afaanii na bahee odeedis. Ababaa lama naa kennaan. Akka taanee walitti sin fiduu qabna. Ati silayyuu ishii rakkoon jiru abshir. Maalan jedhaan ijoo. Ati silayyuu waan aan jechuu kaatee dhiiftee waraansu. Baasii qabbanooftuu wayitii barsiin hin marartu. Dhaggeeffadhu nama dhaamsa namaan sitti maanillee jechuudha. Dhaamsa namaan dagadhi. Namatu akkasii hordofu na godhe dhugaa dubbachuuf taana. Namni kun Ameerikaa irraa nama akkana nama hordoftu yoo dhabde ishee dhaqee hordofii naan jedhe. Maaliin baay'ee nama gaariidha naan jedhe. Namni kun giifteedha dhalleedha. Baay'ee si jaallataa baay'ee si kabaja jechuudha. Yoo dandeesseef naan jedhe amala akka ishee sana dhaggeeffadhu. Yoo dandeesseef naan jedhe namni sun amala akka ishee sana mokkori naan jedhe. Ana isaan bida amala akka keessan aan dur hin qabne. Dhugaa yoo dandeesse akka ishee amala qabaachuu mokkori naan jedhe. Sagalee kee akka ishee kanatti jedhe bara. Ol hin fuudhi sagalee kee gaafa haasoftu tokkuma ishee kanatti naan jedhe. Ana isaan jechuun kennaan isheef kenname naaf kennamuu hin danda'u bara. Kanaafuu harnaaqii keedha namni suni baay'ee si jaallata sen jechuuf hin jedhe. Jaalaluma namummaa jechuudha. Abduu kana bichaa taphadheen ba'a amma mataan naannisee jala deemte. Abduu qo'i waan si gaafadha. Hin qannaa taata amma tun jaartii kee ta'e jechuudha. Inni naaf ta'a. Wayyaa rabbi dhiiruma naaftutti kuuftaa kanarraa qabi. Tokko si jala deemee sira bashaara. Inni naaf ta'a Abduu qo'i meetinaan gaafadhaan yoo tun jaartii isaa ta'e inni naaf laata. Amma girri inni naafuu dhiisuu amma keessaa waliin dhufannee anatu walitti si fida bakka yeroo dhiyootti akkasii wal bira geessan anatu godha. Eenyu waliin? Akkamitti barteeti? Ana mala qorataan anaaf malee. Hawwiisa ija isaarraa ilaalee waan keessa isaa dubbisaan yeroo baay'ee. Ani immoo eenyutti namti isa yaazalaa amma namti isin keessaa ta'uuf hin jiru daa'imatti kana. Si yoo ta'e hin cinqituun isheen cinqiin jaallattu yoonis abdii yoo sitti nuti isheetti cinqitaan ibboo. Sin cinqitan. Hundi keessan uummata cinqiif. Giiftii. Dhugaa. Nama itti hirubsiisuun qabu sin kee. Abshir maamaa kooshi buchee koo jiraadhu ishee amtuun sin argin gaarii sittaa qabu hamaa sirraa qabu ishee simboo qabeettii koo ija bareedduu jaartiin wanni mucaa kanaa hundi isaanii ija bareedu barsiin kunillee ija bareeddi. Waan isin jettu dhagaa wallaahi. Maal jettee kaatee bifti? Ija bareeddan jedhe. Ija bareeddadhi funyaan bareeddadhi kuula kana bareeddadhi. Sa'a ijoo Oromoo. Ingubatinaa warra jala jirtan kun. Baazee wayii dubartiin namarraa waan jaalattu bar. Waan hundaa bareedinuma keerra safuun waan kee safuunati namaaf qabdu bichaan si ga'a bakka akkasila. Namni si jammar kan ilaalamu bifa osoo hin taane haalaaf amala isaati. Akkas. Kan ilaalamu qabus.
Akkasumatti Amma faamilii. bakka gurbaanis walitti nu fidee nu gatee bahee gargar baana. Yoon ingidi. Yes, Isin tokko ta'a malee aan gargar ba'uu rakkoon qabu. Ani keessaa qabu booda jechuudha. Yoon ishi bakka hin badiin ishi bucheekoo. Ishi bakkaayyee. Hin badisiiftee.